Kan jirtu kana jechuudha. Waadaan jaartii qaba. Kunoo suuraan hin dubbataa jechuudha. Dabalataanis immoo biiftuun illee jaartii qaba jettee jirti jechuudha. Innaa garuu ijoollee keenyatu beekaa didee walitti gotota malee isaan ikkoo yeroo tokko iyyuu dubbataniiru. Hojiidha waliin hojjennaa malee humaa walitti hin qabnu jedhanii jaartii qaban maaf jecha tana waan seeraaf furamuu qabdu tanumaaf jecha isa dhiifteere. Saawuyyee jaartii qaba bar jaartii si galee. Mee wallaahi ji. Wallaahi. Si addaa jaartii qaba. Kan biraa qaba. Nu yaada tiktookii wajjin hojjenne malee wal jaalannee miti. Tiktookuma wajjin hojjennee wajjin viidiyoodha wajjin hojjenne bakka. Haadha maalikoo jettee postottereeti. Ikkoo tiktokuma kan bakka sun jennee mamuudii tiktokitti fayyadamne malee wal jaalannee wal maraachine sitti maan ture duras. Qabadhee jigaa tiktokitti hin jine sitti muudii qabadhe orsoon hin nagaadhaan dura waliin haasaa jirru. Kan jirtu kana jechuudha. Waadaan jaartii qaba. Kunoo suuraan hin dubbataa jechuudha. Dabalataanis immoo biiftuun illee jaartii qaba jettee jirti jechuudha. Innaa garuu ijoollee keenyatu beekaa didee walitti gotota malee isaan ikkoo yeroo tokko iyyuu dubbataniiru. Hojiidha waliin hojjennaa malee humaa walitti hin qabnu jedhanii yeroo darbe wayii dheengadda kana. Ijoolleen keenya garuu anaan na dhibuba. Dirqamumaan waliin bulaa, oolaa bulaa, walirra bulaa, wal jala bulaa, umurii dheeradhaa, walirraa bareeddu. Giddiidha bakka sirba giddii isaan garuu maali wal fammasiisaa rola. Yeroo ammaa kana keessa miidiyaa kanarra maaltu jira seetanii? Caawwata akkasii yookaas haasaa akkasii yoo haasa'ame malee yeroo baay'ee atteenshinii yookaan ilaalcha argatu namni. Viyuun argatu namni. Infammasuus olis hin hiiqu. Kanaaf ani amma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waadaa kana duran beeku karaa biiftuun bare. Biiftuun qabbattee achas baanan waadaa kana bare jechuudha. Kanaafiyyuu bakka ijoolleen keenya immoo jaalallee dhugaa waadaan kan biiftuu se'anii jala deemanii jechaa bulu jechuudha. Yoo namni tokko kanaafiyyuu egaa ani garuu akkamitti eeyyamteen jedha yaa'u walii galtee taana rakkoo qabuma isheen duraa jechuudha. Jaartii isheen duraa yaa'u garuu namni diraamaayyuu hojjeta miti. Diraamaayyuutti du'ee akkatti sirriirra ciisee maal jedhee burcuqqoo tokkoon dhugee maankaa tokkoon nyaatee akka irsaaniititti jechuudha. Irsa miti bara diraamaadha. Innaa kun iyyuu jira jedhee sammuu kootti immoo yaada jechuudha. Akkamitti eeyyamte amma kana yeroo inni faana maal jedhee as hammatanii maal jedhanii bashannana deemanii maal jedhan kana jechuun yeroo tokko garuu dhugaa fakkaata ture. Amma garuu dhugaan hin tagaallaxe. Mucayyoon suni kan jaartiin maqaan isaa waadaa suni kanaa ol hin barbaanne fakkaata isheedhuma gadhiise. Viidiyoo kana ishee gadhiise maaliif bakka kanaa ol hojjechuun qabu daangaa taruun qabu hin baay'ate. Osuma jedhaniiti harkaa lo'aa laataa harkaa fudhatamaa laataa dhugumayyuu harkaa fudhatamuu waan danda'uu fi kanaa ol dheeressitee waan haasofsiisuu hin qabdu habbaate. Dhiirri iddoomatti tole bula. Deemee kottu galannaa iddootti itti tole bulachuudha. Manaa bahee ala buluu danda'a. Innaa hundi keenya iyyuu shawwadamneerra. Waadaa maalii biiftuu maalii jechaa baane. Inni tokkos dhugaadha jaalallee ishii duraa tokko. Sijammar isa faammoo maaltu dhibee sila wal dhiisanii. Warri wal dhiise yeroo ishee yookaan inni iddoo biraa sadarkaa biraarra ga'u maaliif as bahuun jedhe kan gaaffinatti ta'ummoo kanadha yeroo baay'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartiin tokko dhiira tokko faana riileet gootee jiraattee booda olii ta'uu didanii adda baane. Keessaa tokko dursee sadarkaa wayiitti yeroo asii achi bahu heerumas haa ta'u
jaalallee rileeshinii haaraa isaatu yeroo inni cas jedhu inni duraa sun immoo qaxxalee dhufa yookaan qaxxattee dhufte. Suuraa dur kaawwatte, suuraa miimoorii kaawwatte, dura waa waliin dabarsan gadi yaasti yookaan gadi yaasa. Waay kun amma boodatti hafummaadha dhugaa rabbi. Boodatti hafummaa fi inaaffa. Bakka sirraa adda baateemti irraa adda baateemti si jamar irraa adda ba'uun jiruu kee jiraachuu miti jireenya kee immoo kan barbaaddetti jiraatta. Erga isheen iddoo tokko geesse yookaan inni sadarkaa kan biraa ga'e suuraa gadi yaasu viidiyoo gadi yaasuun gaamma ammana isaatti isheen nama akkasiiti isheen akkas ta'aa turte akkana godhaa turte jedhee duubatti hambisuuf yookaan isa duubatti hambisuuf jechuudha. Inni nama akkasiiti jechuuf. Rileeshinii yoo ta'e hundumaa rileeshinii qabata. Inkwaan rileeshinii gaa'elayyuu dhaabbate hin diiga. Feetu namni sun deebi'ee heerumuus danda'a fuudhuus danda'a bakka. Waan carraa itti nama fide. Waan ta'eef iyyuu yeroo baay'ee warra akkas godhan baay'ee nama tokkoffaa ofiima isaanii piraayiveesii isaanii gadi yaasu. Waa'ee nama sanaa bichaan gadi yaasaa jiru. Se'u malee isaan boriif taanu nama akkasii turan isaanis nama akkana turan jechuudha ishees haa ta'u isas. Waan dura piraayiveesiidhaan nama tokko faana jiraatte piraayiveesiimaan adda gaafa baatu piraayiveesiimaan qolloftee kaawwachuu sii wayya. Sababni isaa siifillee maqaan kee seefii ta'a. Atillee ebiluu faana hin jedhamtu inni dhiiras inni durbaas jechuudha. Yeroo baay'ee namni tokko hiccitii namaan baasasee kanuma isaa zaraggafa bara. Amma namichichi yeroo darbee sagalee fa'aa walirratti hidhee kan biiftuu kana gadi yayyaasaa ture eebbaan ta'e wayii. Amma isaatti gaa biiftuu miidhuusaati. Biiftuun kophaa ishii waan goone yoo waan barbaadde goote isuma faanadha. Kanaaf karaa biraa innis maalirra innillee waanuma fedhe sana ta'eera jechuudha. Waan isheedhaan jechuu barbaade ofiisas ta'eera. Kanaafiyyuu waadaa fi biiftuuni yaa akkuma ijoollee baay'een wal faana piroomooshinii fa'aa hojjetanii diraamaa fa'aa hojjetanii waan tokko hojjetanii akkasii jechuudha. Yeroo tokkos dubbataniiru maa walitti hin qabnu jedhanii turanii ijoolleen garuu didanii fardaaf lafaa walitti harkisanii bakka akkuma waan isaan lamaan jaalalleewwan walii ta'aniitti jala ta'anii ilaalu. Garuu isaan jaalalleewwan miti. Hojii wal hojjechiisaa beekamtii walii kennaa tokko fammasiisaa sadarkaa tokko ol butaaira. Girrigirri akkanaa ijoolleenis immoo waan ishiin ilaalu jaallattu waa'ee jaalalleewwanii ta'anii miidiyaa kanarraa haasa'an kana qallaaliin jaallatan qabu. Irriba dhabanii jala taa'aa bulu. Maalee dubbii abbaa qabutti gaazii dumbulloo fixxeedhaan isaan amma fakkeenyaaf laayifii isaanii axxaaxaamuu hin haasa'u wal gammachiisu. Miskiinni immoo yeroo boqonnaa shirribattee sa'aatii 3-4 hin caalle qabdi. Diriirfattee jala mugdii ganama immoo yalla mukaaf jirumatti bu'aa kaate jechuudha. Abbaati isaan ganama lash jedhanii rafuu. Isheen kun immoo jala teessee walirraa bareeddu maalii taatu sobadha bareeddummaa dhugaa immoo jala taa'isuma dhugaa ta'e immoo hirriba dhabanii haa ta'u. Isaanii fiilmii ittiin hojjetan diraamaa ittiin hojjetan. Ani isiniin gadde. Ani warra boqonnaa hin qabne yallaadhaan hirribaa kee mataan joonjii sintaa fiigaa maxbaqa seenuufi isiniifan gadde dhugaa rabbi. Yeroo keessan dabarsitanii halkan nama jalan taa'ina maali? Idaa qabdu. Abbaan fedhe wal janajjane wal jaallate maal ol godhe sa'aatii keessan abadan hin dabarsitanii jalan taa'ina. Uumammoo isiniin godhu si jammar dhaggeeffattanii ilaaltanii maal sinii dabala? Yoo miira keessa sin gashe malee yoo waan akkasii sin yaachise malee sammuun keessan fudhatame miirri keessan fudhatame waan akkasii yaaddan yoo isin godheen alaa waan tokko siniin dabalu. Kakka'umsa foonii isinitti fida malee yeroo namni akkana haasa'u miidiyaarra taa'ee yeroo dheeraa haasa'u jala teessan waan tokkitti isiniin dabalu jireenya keessan irratti jechuudha. Kanaafuu eessaa ka'een eessa akkan haasa'e hin beeku garuu oduchuma na fuudhee deeme.